السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. علماء قالت أنبياتي علماء أرجيد تشيداتي سينان علماء كن هجة حواس في دين برسيسو خيستي في أكسوما قبصوني سانقود آتوران وان دكتا مومتي تاوتو تخيني خبجمو في كالي ويا أرانتنا سينا عالمة كوكا بديتني سينيف لفي نولين ترى. مكان إساني شيخ حسن جامع، أبان إساني موسى بخر روباتي، هاتي إساني حليمة خبيراتي. بكي إدون دلوت إساني غارم اللتانا كرفاج اللي غندوا جرى لجدي برخم تقوفي لبسديتي في سديت متك أكل كوسا حبشاتي برخم تقوفي لبسدي في خلن أكل كوسا هجراتي لالتن. سبني إساني أرومو برينتما إبدا أفرنكالو أنا ورنون نوتي. شيخ حسن أننو jechuudhaan beekama. Sheekh Hassan eega of baranii abbaa isaanii Khabir Muusaa irratti qara'an booda imala ilmii barbaaduudhaaf gama biyya Somaaliyaa iddoo Waybar jedhamtutti imalan. Bismillahirrahmanirrahim. Maqaan kiyyaa Sheekh Sharaf Sheekh Jawaar Sheekh Hassan Ananno. Akka qonaataa Hassan Ananno. Umurii isaarraa amma torbatti Quraana qara'ee Sheekh Mahmud Ogaadeen jedhamurratti. Sirratti garee amma torbatti Quraana fixe. Achitti eega Qur'aana baratan booda biyyatti galuudhaan Sheekh Sa'iid Kombolchaa irratti fiqii qara'an. San booda gama harar dhufanii ogummaa harkaa kan akka mana jaaruudhaa baratan. Lafaati isaarraa nama akkaan hedduu lafa irraa inni faayidaa isaa gizee takka daqiiqaa takka lafa gubuun fedhu. Yeroo isaan dachiin deemee harka allaal buraanaa bakka jirtu dachii ati gartee sana gamaa gama tasaati keessaa buura. Yeroo achi deebi'ee harka fiitiin keessaa guuraa araashii fi qabaa indii meeqa walitti dhaabeetti walitti qota. Darasaa hedduu qabaa isheenii maaliif darasaa isaa ta'u? Yeroo duraa darasaa meeshaatti hidheeti diinaa sirraa eegaa dachii maxxarsiisee dachee tan akkasii qabatan biyya tana hoggaa dhufan darasaa isa qabu hidhee osoo biyyatti hin hirkatin nama asaa honnatti hin hirkatu bishaaniinis awwaalchaanis kophaasa awwaallata hanga salaata qofaatti gala hanga islaamii qofaatti gala waan alatti himsaa ture. Mujaahida nama jabaadha. Akkasitti ammas harka isaarraa nyaataa gimbanyas, aalimas, mu'allifas, mu'arrikas, akkasii mu'addiba waan nama akkasiiti. Eegasii kitaaba aalataa barbaaduuf gama kutaa Arsii aanaa Jajuu sheekha isaanii guddaa Abul Mahaasiniin beekamu biratti kitaaba aalataa qara'anii eegasan booda Sheekh Hassan Nahwii jechuudhaan beekaman. Eegafiti qareewwata umrii isaarraa mata 15tti. Karaa biyya Arusiidhaa Sheekh Muhammad Jaju Khajaamutti deemee kuniyaadhaan irra beekama sheenyiin irra qaree Abul Mahaasin jechuudha. Kuniyaa isaatiin irra beekama. Maqaa isaa irra kuniyaan beekama. Sheenyi achirratti ilmi Arabiyyaa Jamii Ulumul Arabii achi qaree. Sheenyi akkuma sheekha isaa adiiba mu'addiba mu'arrikha. Sheenyi inshallah mu'arrikha. Sheenyi kitaaba afanni Arabiyyaadha. Sheenyi akkuma aadaa isaa gisee sun beekamu Abul Mahaasin. Hunda eebbiseeti tartiibaan nama lakkoofsaan eebbisee ergaa ture. Afanni Arabiyyaa kitaaba hadiisaa ta'e waan osoo hin ta'in Arabiyyaa guutuu qaraasa. Arabiyyaa waan jedhamu aruudaan qabi maaniin naawwiidhaan sarfiin hunda achumarraa qaree wanti kan achi qaree ture. Achirraa bee amata karaa umurii isaanii amata 15tti biyya sana deebi'ee arga deebi'ee nama sheenyi achi ishee xaa umaraa jedhan achi eebbisee yeroo san saanii 10 jedhama lakkoofsaan baasa ishee saanii 10 sanii wajjin haahon faxinummaa waan qabuuf jecha jeetichiin wajjin xiqqoo darasaanis gaafas gaafii guddifti narraa deebiftee jechuudhaan karaa biyya galamsa waliin dhufanii as turanii asirraa nama hadiisa qaraasu sheetichummaan sun hadiisa qaraasuudhaaf hogga jammaru akka dhageenyetti isaanirraa kitaaba buluwaa keessa muttafaqun alayhi jechuu dubbate. Muttafaq alayhi kuni maali inni jedhan karra walii galame kun yeroo san namni iddoo hadiisan beeku biyya walloo deem jaali achi barama achi deem jaaniini
sababa sanii hara biyya walloo deeme jechuun fanni hadiisaa barbaadudha. Sambooda kitaaba hadiisaa qara'uuf gama kutaa walloo daawwee bakka ja'amtutti sheekha isaanii Haaji Kabiir biratti Qur'aanaa fi hadiisaa fi akkasuma tajwiida mustalahaa fi waan caalima tokkorraa barbaachisu hunda isaan biratti baratanii isaan biratti eebbifaman. Eega diiniin eebbifaman booda gama Harargee lixaa aanaa Haburoo dhufanii balballeetii qubatan amata 6 achitti hawaasa isaanii Qur'aana barsiisuu turan. Haa ta'u ammoo hawaasni bakka san qubatan yeroo sanitti aqiidaa addaa waan qabaachuu turaniif sheekha wajjin wal fudhachuun itti ulfaatee sheekni achirraa godaane. Sababni godaansa isaanii balballeetirraa kan godaananiif maal akka ta'e ilma isaanii Sheekh Amiin gaafannee turre. Gaafa san uummanni naannoo Galamsoo rakkoo hamtuutu keessa jira. Gaafa san ummanni anbiyaa fi awliyaa sheekha adda addaa waan yaammasaniif jecha amantiin isaaniitii fi amantii sheektichaa Sheekh Hassan wal dhabde. Gaafa san namaatu akka Jibriil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam samii torban gubbaa baasetti suluuka jaanii namaatu nama baasa. Akkaan afaan Sheekha Abbaa Xiyyaara dhageetti. Irraa dhageetti. Gaaf tokko gantuma isaanii keessa sheekonni nama tokko suluuka baase. Namtichi samii gubbaa bahee sheekonni baase kun galee isaanii dhageenyeeti waa'ee oduu samii odeeffachuuf bira dheenye. Kijibaan samii bahe kun ciiseeti ummataaf kijiba afuufa. Akkana jedhee hoggaan samii gubbaa bahe iddoo guddoo takka keessattiin Rabbi argee jedhe. Inni jaarsaa dullachaa ol godhateeti gogaa eeysaa dhufte naan je'eeti kijiba afuufa. Hoggaan jecha kana afaan isaaniirraa dhagee a'uudhu billaahi minka je'eetiin biraa bahee jedhe. Uummanni achi jiru hundi akka hamatti natti aaran. San booda qabsoo hadhooytutu na mudate. Anis qabsoo toohidaa bal'isuutiin eegale. Akkaan qabsoon hammaatteeti hanga ajjeechaa lubbuutiin nageesse. Jarattii mushrikaa tana diinirraa eeguu mannaa diina adalfirraa eeguu wayya je'eetiin tiifattuu naannoo Asaboot keessa galee je'eeti afaan isaaniitiin nu himan. Rabbi rahmataa godhuufi. Akkasi deebi'ee biyya Galamsootti deebi'ee biyya Galamsoo sun hoggaa deebi'u Sheekh Jamaal Taadhaa alima beekamaadha muftii Itoophiyaa ta'ee ture ammallee ni jira magaalaa Bartuutti jira. Hoggaa dubbatu taariikha isaa gaafa sun achitti guyyaa tokko namni du'eeti janaasaa irratti sheenyi ol ka'ee nin gorsayyee quliin kuntum tuhibbuuna Allah attabi'uuni jee sheenyi tokko kabiruutii biyyaarra nama darasaa 30 qarabu yaalima guddaa qaraasii. In kuntumiin kitaabni saabaa waan dubbatun irratti asooftaa saabaa irratti kaasiidha jeeni jeel ka'e ati arabiyyaan beektu arabiyyaan qaraane kuliin kuntum tuhibbuuna Allahan saabaa moo mabbaana malee nun baanu nun qabatu jee sheenyi ulamaan janaasaa dhufte hundi cal jettee jeede hin dubbanne anis gorsa dhiiseetiin taa'ee obgaasaniin ajjirra tana biyyaa abbootiin silaadiin barsiiftu diin jijjiirte kana taa'ee diin rabbiirraa sheekan eegurra diina kiyyaas xiyyiiti gammoojjii galee firraa eegee diin kiyya barsiisuurra naa jira jee achirraa sababaasaniin asi galuutee. Bara 1934 aanaa Haburoo keessaa godaanee aanaa mi'eessoo naannoo Asaboot hammarreessa bakka ja'amtu amata 10 achi qubatanii ijoollee kumaatamaan lakkaa'amtu Qur'aana barsiisaa ture. Achitti barataa diin Islaamaa darasaa hedduu oomishe. Yeroo sanitti hawaasni naannoo sanii amantiin Islaamaa maal akka taate hin beekan ture. Osoo Sheekh Hassan Annannoo achitti hin galin dura naannoon Asaboot akkam akka turte isaan gaafannee akkana jechuudhaan nuuf deebisan. Uummanni Oromoo hawaan amantii Islaamaa taate hin beekne gaafa san keessatti amantii Islaamaa qabsiise. Uummanni biyya Asaboot osoo Sheekh Hassan ittiin galin dura waaqeffataadha. Muka jalatti
khilla qalanii waaqeffatuun amantiidha. Fardaan saala ari'anii ajjeesanii beera walii arrabsuun aadaadha. Lubbuu diinaa ajjeesanii zakara irraa muranii geeraruun horii diinaa saamanii galchuun gurra gurguddaadha. Haala kana hunda Sheekh Hassaniitu diin Islaam barsiisuun irraa kute Rabbi irraa jaalatu. Isaan dura masjiidni Awaashii fi Me'eesoo iddoo tokkollee hin jiru. Masjiidni maal ta'ee hin jiru. Awaashii Me'eesoo iddoo. Namni naannoo tanatti masjiida jaaree Sheekh Hassan dura hin jiru. Isaaniitu masjiida jaaree salaatul jam'aa fi jum'aa ummata barsiise. Masjiida kana. Akkuma isaan Rabbiif jecha bahanitti Rabbiin isaaniif ta'ee diinii fi duniyaas itti bal'isee zamana dheeraa achi as turan tanaaf Sheekh Hassan aanannootti yaamama. As galuunsaa bara 1944 irraa hanga bara 1985 as ture. Hanga duunitti. Sheekh Hassan annannoo diin qofa barsiisuu osoonii fi hin taane qabsoo Oromoo keessatti shoorri isaan taphatan guddaadha. Jalqabni seenaan qabsoo Oromoo isaan itti seenan akkasuma hangaftoota qabsaa'ota Oromoo kan akka Elamoo Qilxuu fi Mul'is Abbaa Gadaa fi Sheekh Bakrii Sabaloo wajjin akkamitti akka wal qunnaman, akkamitti jalqabni isaanii qabsoo Oromoo akkamitti akka seenuu danda'an ilmi isaanii Sheekh Amiin akkana jechuudhaan nuuf himan. Zamana dheeraa kana waa'ee amantii malee waa'ee saba isaanii hin laalle. Haa jennu malee kitaabni tokko isaan bira ni jira. Kitaabni haazii risaalatun fi taariikha gaallaaju. Waa'ee Oromoo dubbata. Kitaabni kun Misratti katabame. Sheekha isaanii Haaji Kabiir Biraahii fudhate. Kitaabni kun waa'ee mootummaa Minilikfaa dubbata. Akka mootummaa Oromoo itti cabse ni hima. Osoma darasaa biyya adda addaatii dhufte barsiisu darasaan lama gurguddoon lama dhuftee barachuu eegalte. Maqaan jara kanaa tokko Sheekh Hassan Ibrahim. Kalamaanii Sheekh Adam Jaarsooti. Sheekh Hassan aanannoo waan biyya daawweetti barateef jecha hoggaa dubbatu afaan Oromoo afaan Amaaraatti makeeti dubbata. Ittabi'uu fa'aa ni takattala jedha malee jala deemaa kan hin beeku. Afaan kanatti dubbata. Barattoonni lamaan kun afaan Oromoo kanatti afaan biraa makuu hin fedhan. Gaafa san afaan Oromoo kanaan raadiyoonni Somaalee qophii afaan gaallaa waan jedhee dabarsuuf jecha ummata Oromootiin gaallaa jedhaniin. Sheekh Hassaniis tanaaf afaan gaallaa jedhee ji'a. Kitaabichi isaan bira jirus gubbaarratti gaallaa keessi isaa moo waan biraati. Sheekh Hassan kitaaba kana takkaa qaqqabee keessi isaa hin laalle. Isaan hin laalle. Kitaabni kun takkaa keessa isaa qaqqabee hin laalle. Barattoonni lamaan jecha gaallaa kana arraba hamaatti beekan. Guyyaa tokko Sheekh Hassan jecha gaallaa kana raggaasisuuf jecha kitaabicha san fidee barattoota lamaan kanarratti qara'uu eegale. Jarri hoggaa kitaabicha argan gammadaniiti booyanii kitaaba fuudhanii dhungatanii waliin dubbisutti seenan. Kitaabichi jara sadeenuu waliif galche. Hoggaa wajjin laalan kitaabichi waa'ee ummata Oromoo dubbata. San booda waa'ee biraa dhiisaniiti kitaaba kana hordofutti seenan. Akkuma barattoonni lamaan beekutti jechi gaallaa jiru sun soba ta'eeti Oromoo jiru san dhugaa ta'e. Kitaabichi jara sadeenuu waliif galche. Sheekh Hassanii fi Sheekh Hassan Ibraahimii fi Sheekh Adam Jaarsootiis. Barattoonni lamaanis kitaaba deemanii gabbaasaniiti Sheekh Hassan garsiisuu eegalan. Yaada isaanii bal'isanii ibsaniif. Ni fakkaatan malee jarri kun waa barataa miti. Inni Sheekh Hassan Ibraahim jedhamu abbaa qabsoo Oromoo eegalee Elamoo Qilxuuti. Inni Sheekh Adam Jaarsoo jedhamu Mul'is Abbaa Gadaa ta'uu beeksisanii sheekticha gammachiisanii amaanaa jabduu guddoo irra kaayanii
akka ummata Oromoo barsiisanii qabsoo irratti kakaasan itti dhaammatanii gama biyya Suudaanii deebi'an. Sheekh Hassaniis guyyaa san irraa qabsoo Oromoo eegale. Bara 1955 Sheekh Hassan waa'ee seenaa Oromoo barbaada gama dirree dhawaa deemeeti Sheekh Bakirii Sabaloo bira dhaqee seenaa Oromoo isaanirraa bal'isee qara'ee kitaaba waa'ee lammii Oromoo addeessu addaan baasee dubbatu irraa barreessee gama biyyaa deebe. Maqaan kitaabicha maqaan kitaabichaa Ibsaa Dukkanaati. Maqaan kitaabichaa Ibsaa Dukkanaati. Sheekh Hassan sanboota Sheekh Hassan waa'ee seenaa Oromoo ummata barsiisuu eegale. San dura Oromoon kun abbootii isaanii lamaan Booranaa fi Bareentoo hin beekan. Oromoo ta'uu hin beekan. Booranaa fi Bareentoos ka Mubaarak ka Ismaa'il ka Jabirtuu Ibraahim jaaniiti achiin Ibraahimii galchanii nuti Arabaa jechuun Ibraahiman malee Bareento Oromooti Oromoon ka xabboo kana hin dhageenye. Boorana ka Oromooti Oromoo ka xabboo hin dhageenye Bareento ka Mubaarak ka Ismaa'il ka Jabirtuu Ismaa'il ilmaan Ibraahim jenneeti akkasii beekan malee Sheekh Hassaniitu as deebisee Oromoon ka xabbootii kana biyya qaraasise malee takkaan dhageenye san dura. Seenaa kijibaa tana warri barreessee facaasee diinota ilmaan Oromoo ta'uun mamaa miti. Achirraa eegalee hanga bara 1964tti osoo mootummaan Hayilee hin beekin darasoota isaa maddaa takka yookaan bireedii takka seenaa Oromoo barsiisuun akka ummata Oromoo barsiisaniif kutaa adda addaa erge. Amaanaa jabduu itti kannan lafatti hin dhiifne bara kana keessa jara lamaan keessa elemoo bifa qabsoo hidhannaatiin dhufee haala itti jiran hunda ibsee fi nuti qabsoo waraanaa seenuu fi beeksisaniiti waraqaa cufaa takka itti kannan. Yoo nuti wareegamne warra nu booda qabsaa'uu dhufetti nu kanna. Isinis nama tokko amantan waraqaa tana nu garsiisa. Nullee wal barsiisa lubbuun doo qabdii yaaniin. Ijoollee isaa keessaa gurbaa tokkotu jira bakka inni seenu hunda wajji seenu akkaan amanaa hoggaa bakka takka deemuu fedhe isa fudhata maqaan isaa seenu seenaadha. Gurbaa kana yaameeti waraqaa tana garsiisee isaaniis wal barsiise. Elemoonis gama gaaraa deebi'eeti qabsoo eegalee qabsoo hadhooytuu seena qabduu irratti xirroo bakka ja'amtutti elemoo wareegame. Sheekni keenya Sheekh Hassan Annannoo arraan tana lubbuun jiraachuu baatanis darasaa hedduu sheekan hedduu of boodatti hambisanii addunyaarraa godaanan. Sheekan isaan barsiisan keessaa warri lubbuun jiru ilma isaa hangafa Sheekh Ahmad Yaasinii fi ilma isaanii Sheekh Tawfiq faadha. Kan biraatis kan hafan darasaa isaanii warra lubbuun jiru eenyuufaa akka tahan gaafannee akkana jechuudhaan nuuf deebisan. Darasoolleen isaanii hangafa deerri Sheekh Yaasin ilma isaa hangafaati. Sheekh Yaasin jaama akkasumatti abbaan kiyya Jawaar Sheekh Yaasin akkasumatti Amiinis Sheekh hundinuu ilmaan isaati. Sunanas qaranii jiranii keessaafuu Sheekh Yaasin jaamia funuunnaati akkasumatti yeroo inni jiru keessatti isaa kanneen tadrisa gosaa ture sirra dhiisee jirratti amanii Sheekh Haji Yusuf Lagaa Sheekh Adam Sheekh Haji Yusuf Lagaa ciroo jechuudhaan beekamu kan Marusii gale. Haaluma guddaan sun adeera kiyya kanarratti fi daawwatu fa'aa karaa ture. As qaree osoo akaawwan jiru karaa siyyee asii deemee darasoonni isaa kabiraatis hedduudha. Sheekh Abdallaa Sheekh Ali Direraa Ustaaz Aliinis darasaa hangafa darasoota isaati. Hangafoota darasaati Sheekh Abdallaa Urii tumtuu yaaniiti ni du'e. Haaluma guddaadha. Sheekh Maammoo Waayii sheekan gurguddaan isarraa ba'ee jechuudha darasoota isaati. Sheekh Mustafaa Arusii yaamee beekama. Inni illee akkasuma darasaa isaati intala isaa booda fuudhee gadi achi ba'e. Amma ni du'e innis yamana dhiyoota naaf ni du'e. Sheekan isaa gurguddaan hedduu akkas ture.
Sheekh Hassan annannoo kitaabota amantii adda addaa fi akkasuma kitaaba afaan Oromoo hedduudha akka barreessaa turan ilmaan isaanii nuuf himan nutillee qaamaan dheenee kitaabota san ijaan agarree jirra. San keessaa kitaaba afaan Oromoo ifaa dukkanaa jedhu akkasuma immoo tafsiira isaan mataa isaanii kaayanii fi akkasuma immoo sharxiilee hadiisaa hedduudha kitaaba amantiitii fi kitaaba afaan Oromoo kan isaan barreessan hedduu ijaan dheenee agarre. Kitaaba dura taakka darasaatutti fitee Fatul Majiid kana darasaa Sheikh Hassan Sheikh Abdul Karim Sheikh Hassan Gululo isa biratti qaraateetti fitee ture. Yeroo duraanii akkuma duraa kitaaba jeetanii ashaa'iraa fi kanarra ture. Achirraa deebi'ee kitaaba sanirraa fuudhee Fatul Majiid sana eegamu taalee argaboota. Firraa haaree ashaa'iraa fi kanaas dhiisee Ahlusunnah wal Jamaa irratti deebi'e. Harka isaatiin taraa torba kitaaba san gisee sun maxxaanis waan hin jirreef Fatul Majiid sun torbatti deebi'ee harka isaatiin katabee fitee raas taraa torba katabee. Kitaabban isaa keessaa kan jiran hedduudha. Risaalaa dila qaba. Risaalaan isaa kitaabni inni haa hedduudha. Uno risaalaa Zaadul Mi'aat fi Maarifati Rabbil Ibaad kajawfa risaalaa akkasii qaba. ذكر الإيمان وأقسامه سمى رسالة إيمانية عليها شر كافل فالكسب أقوى شر شرات ديما أصول ثلاثة خناس ديبيت ما تنسي ساقا شرس قبطر وما تدربها بالله إرد خياتره كتاب نقول نجرا كتاب معرفة رب المعبود ومجموع التوحيد خجوفا ركسي فقوى كتاب تاريخ أرومو تسهدو أبا كتاب عربي هدو أبا حركسات مؤلفة كتاب هدو لكو سبا يدا نيراني خان اسمه يران نير مكتبه اساس كن كتابه انا سياسه مزيداتي اساس علق ابو شيء ساقو شيء سانتو بكا انا ابي داود وليس ابي داود اسامه شيء كتابه ابو بكر أبي داودي إسانتو شكل بقول تفسير القرآن إسانتو هاي إيه إسانتو كذا إسانتو بقول دروس القرآن في تفسير إيه تفسير القرآن Tuhan masih awalnya dia toida erod itu tiame toida kita sendiri tenserin nagamurannya kabur mata penolasan masih kabur mata tabban salle cita boleh lebih sedih masih kawan lebih mata accinan gesi na raw man gon toida sendiri tuhan orang awalnya isang kita nawalin nasin nawala yeturu mazini ero sandam nisa sungguh Ega nama daerah sini kita wasat semuanya sama nusan nabi, namanya sana. Karena kalau kurujin tu karena kamu udah tiga mana jual boleh, acci maktaban sahaja. Ega ini dia ada orang situ kita wasat bagus. Sini wala je gapo wal jasa. Aka tu ini kawatin sini ni magujuman antu warik ubira jara jo lofa akan kayak belajar dah. Aku mandi wanu seni tu pasal ada siapa jadi ni takka bijatan akan labet jero ni jero deva buya ini tu ya nak tu siapa kubira jara ye yang kana kiri sisi aku darasa satu aku biar sido tambaran tu ya berama tahu ruh tara turba tafsir serabus mujahid nama aku mesra kita awak mana tu تكلي غيرها كير سرا برر هي رافان تسيني توحيد رجراتي اوغد وليغا توحيد وان خلافو اوكي سلام ماتير دو اذا ماتير سلام ما كتاب سا توحيد غفان روبو جولي سا بوري ماسس اسن رد بزني سلا جوانا جاي ودكس اكادا تور درغاتي بي ور جمسيني بي ور متا سجد يا وانا كتخاسد
silaani ajaa'ibda haggaas dhagahuun silaa barbaachisa ture ammaas hin jiru ture mataa orobi sababaa saniif asitti awwaalame ummata toohidan qabatin keessan awwaalame daawwattoota keenya kabajamoo fi qaalii seenaan sheekha keenya Sheekh Hassan Annannoo waa hanqanaa miti hanqa dandeenyurraa xiqqoo isiniif dabarsine haa ta'u ammoo yeroo hedduu yaa ummata muslimaa wanni gaafii namatti tahu yeroonii fi seenaa hedduu qaraanuu seenaa hedduu dhageenyaa immoo sheekan keenya keessaa hin dhageenyu sheekan keenya seenaa guddaadha hojjetanii addunyaarraa deeman roga amantiitii fi akkasuma qabsoo afaan oromoo keessatti illee seenaan isaan dalagaa turan laayyoo miti haa jennu garuu maaliif hogganii fi seenaan maqaa nama yaamuu maaliif sheekan keenya maqaa hin kaafne daawwattoota keenya kabajamoo fi qaalii kuni gaafii nama hundaa nama muslimaa keessaa gaafii itti tahuu qaburraahi tanaaf nutis wanni kiiloomeetira dheeraa kana dirreedha warraa kaanee bakka dhaloota sheekaa dheenee seenaa isaaniitirraa xiqqoo wanni isiniif dabarsineef akka seenaa sheekan keenyaa akka seenaa qabsaa'ota keenyaa sheekan keenya kan dhokatan baasuudhaaf seenaa isaanii sirriitti baruudhaaf seenaa jallattee tan dogongortee sirreessuudhaaf karoorfannee seenaa sheekha keenya Sheekh Hassan Annannoo kan isiniif qopheessine hanqana fakkaataa ani kan isinii dhiyeesse Hamza Hassanii waan dhageeffattaniif hedduu galatoomaa qophii haftee waliin turtii gaarii